Oromooni aadaaf duudhaa qaba. Barri moofan darbee barri haarofti yoo dhufu gammachuudhaan simata. Kana yoo jennu gammachuu kana kan dhiichisanii sirbanii ofiifis gammadanii hawaasas gammachiisan Shinooyyeedhaa fi goobee keenyanii kan geggeeffamu. Ayyaanni kun kaleessa baay'ee baraaxa'ee nama 2 3 4 5 ta'aniiti mandara keessatti kan sirbanii hawaasa gammachiisanii. Haa ta'u rakkoon sun immoo rakkoo sirnaati ture. Erga sirni sun cabee amma kunoo miidhagee bareedee ol ba'ee sadarkaa sablammootaatti sadarkaa addunyaattis guddummaa saba kanaa akkaataan inni ittiin ibsaa jiru jira jechuudha. Kanaaf barri haaraa kana keessatti dargaggoonni keenya yoo dhiichisan akkaataa aadaaf duudhaa keenyatiin kan itti deemanii safuullee eeggatanii deeman. Ayyaana kana keessatti wal dhabuun hin jiru. Karaa adda addaatiin maallaqaaf jecha wal dhiibuun hin jiru. Kan dhiichisan kan sirbaniif aadaaf duudhaa Oromoo kana gabbisanii ol guddisuudhaaf malee fedhiin biraata as keessatti hin jiraatu jechuudha. Kanaaf bara haaraa kana keessatti immoo karoora haaraas qopheeffatanii dargaggoonni keenya hojii diinagdees kan hojjetan sirna keenyas cinaa dhaabbatanii kan utuban karoora bara haaraa kana keessatti qabataniiti hojiittis kan galanii kana keessatti hamileen fi jajjabinni akka dhufee tooyi dargaggoonni keenya kanatti galanidha. Nullee gara tokkotti finnee kan itti deemaa jirru kan duriitiin wanni adda isa godhe sirna kana keessatti sirni kun sirna sabaaf sablammoota mirga guutuu kenne dimokiraasii biyya kana keessatti akka inni gabbatu kan godhe aadaaf duudhaa sabaa akka inni ol ba'u kan godheedha. Kanaaf aadaaf duudhaan sabaa kun ol ba'uu keessatti akka kaleessaa san mandara keessatti odoon ta'in dargaggoonni keenya gurmaa'anii akkaataa amma arginu miidhaganii akkaataa guddummaa saba keenyaa ibsuun ol ba'anii too sadarkaa kanatti dhiichisaa jiru. Kun immoo itti fufuu qaba, jabaachuu qaba. Sabni hunduttuu itti gammadee sadarkaa addunyaatti illee beekamtii argachuu qaba. Kanaaf kan deemnu kan jedhu kana dabarsuu barbaada. Ayyaanni kun ayyaanni nuti kabajaa jirru ayyaana goobeetii fi ayyaana qaammeeti. Ayyaanni goobee dargaggeessa warra dhiiraan kan taphatamu yommuu ta'u, ayyaanni qaammee immoo shamarraniin kan taphatamudha. Aadaa keenya mul'isuudhaaf, aadaa keenya dagaagsuudhaaf, carraa bal'aa arganne kanatti fayyadamuudhaaf amma nuti asitti wal geenyee jirru. Kanaaf ijoolleen shamarraniis dargaggoonni goobee ibsachaa, goobee taphachaa, shamarran immoo ayyaana qaammee taphachaa dudduuba kanatti argamaa jiru. Kanaaf haala gaariidhaan taphachaa jirra jechuudha. Aadaan Oromoo goobee fi shinooyyeen ibsituu aadaa Oromoo fi aartii sabichaa ittiin ibsamudha. Kun jechuun uummanni Oromoo aadaa isaa bifa kanaan bifa hawwataa ta'een kan ittiin calaqqisiifatu jechuudha goobee fi shinooyyeen jechuudha. Gama biraatiin akka waliigalaatti akka guutuu biyyaatti aadaa sagantaan kun kabajamaa jira goobee fi shinooyyeen. Maaliif simannaa bara haaraa keessatti ayyaanonni gurguddoon kan akka Irreechaa fi masqalliin kabajamu jechuudha. Kun ka'umsa isaati jechuudha. Isa kana jalqabbiin isaa ammaa jechuudha. Jiin hagayyaa kun jalqabbii aadolii ayyaanota fulbaanarra dhufan san bifa kanaatiin simannaa jechuudha. Akka Oromootti, akka saba Oromootti yeroo ammaa kanarraa jalqabne torbee tokko ol goobee fi shinooyyee kana magaalota Oromiyaa guutuu keessatti ni gaggeessina jechuudha. Bifa ho'aa ta'een fi karaa hawwataa ta'een
akkaataa kanaan dargaggeessi keenya dubartoonni keenya miidhaganii sagantaa kana kan gaggeessan ta'uu ibsuun barbaada jechuudha akka gama tokkotti.